dhiibbaa waraanni baha giddu galeessaa Itoophiyaa irratti qabu. Waraanni galoo galaanaa Pershiyaa keessatti biyyoota hedduu hubaa jiru. Teessuma lafaatiin Itoophiyaa irraa fagoo fakkaachuu danda'a. Garuu daafoon waraana kanaa eessayyuu waan hanqatu miti. Dhiibbaan waraanni kun diinagdee irratti geessisu salphaas miti. Ulaawwan dooniin boba'aa geejjibsiisan danqamuun gatiin boba'aa addunyaa irratti haala hamaan dabaleera. Sochiin geejjibaa fi daldalaa danqamuun ammoo gatii meeshaalee fi nyaataa ol kaasuu dabalatee qaala'insa jireenyaa hammeessuun jireenya guyyuu lammiilee Itoophiyaanotaa fi kaan irratti illee dhiibbaa qabaata. Sababa waraana Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti eegalanii fi guutummaan baha giddu galeessaa keessatti babal'ateen biyyootni hedduu akka miidhaman ni beekama. Garuu biyyoota boba'aa fi wantoota danuu biyya alaa irraa galchan akka Itoophiyaaf ammoo daraan ulfaataa ta'a. Daandiin qilleensa Itoophiyaa torbaan tokko qofa keessatti yoo xiqqaate doolaara miiliyoona 13.5 akka dhabe hoogganaa itti aanaa daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Lammaa Yaaddechaa BBC himaniiru. Amma waraanichi torbee lama keessa jira. Kisaaraan qaqqabus akkasuma dabalaa deemaa jira. Dhiibbaa waraanni kun jiru guyyaa namoota irratti qabu keessaa mee qabxiilee muraasa haa ilaallu. Tibbana miidiyaa hawaasummaa gubbaa keessummaa waraana giddugala bahaatti adeemaa jiru walqabatee waan danutu adeemaa jira. Yeroo waraana wantoota mudatu keessaa tokko oduuf odeeffannoo hin mirkanoofne akkasumas burjaajin baay'achuudha. Yeroo waraana nama yookiin qabeenya qofa miti dhugaanis ni hidhamti jedhu qorattoonni. Kanneen tibbana namni walii qoodee kan dhageeffattoonni keenyas akka adda baasnu nu gaafatan keessaa muraasa mee haa ilaallu. Waa'ee Netanyaahuu ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuun biyyi isaanii waraana jabaa keessa jirti. Osoo waggaa hin guutin yeroo lammataaf Iraan waliin waraana seenaniiru. Ameerikaanis isaan waliin hiriirteetti. Iraanis misaa'elii fi diroonii gara Israa'elii fi michuuwwan US giddugala bahaa keessa jiranitti dhukaasaa jirti. Gama kanniiniin haleellaa michuu Iraan kan ta'e Hezbollah hordofee Israa'el Libaanos haleeltee jirti. Booda kana ammoo eegduun warraaqsa Islaamummaa Iraan ministeera muummee Israa'eliif akeekkachiisa kenneera. Gareen kun kanaan duras bulchaa Israa'el irratti xiyyeeffachaa turuu ibse. Ibsa masriitii isaa Sep News irratti baaseen yakkamaan daa'ima ajjeese kun lubbuun yoo jiraate humna guutuun imsinee ajjeesuu itti fufna jedhe. Waraana torbaan lama darbe kana keessatti diinummaa fi waraanni Iraan Israa'eliif Ameerikaa gidduu jiru akka malee cimee itti fufeera. Iraan Israa'el irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwataa jiraachuu fi buufataaleen Ameerikaa sadi naannoo baha giddu galeessaa keessa jiran barbadeesse jedhe. Dhimmi buufata waraanaa haleellame jedhame irratti ammatti gama US'n deebiin kenname hin jiru. Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwachuu dura dooniiwwan waraana US Abraham Lincoln jedhamu gara giddugala bahaa imalee ture. Doonii waraana giddugaleessaa bahaatti argame garuu isa qofaa miti. Dooniiwwan waraana guddicha humna galaanaa US Grand Ford jedhamus giddugala bahaa jira. Waraana duraa dooniin kun qarqara bishaanii Oman Iraan irraa kiiloomeetira 700 fagaatee akka argamu BBC'n mirkaneessee ture. Eegduun warraaqsa Islaamummaa Iraan haleellaa diroonii fi misaa'ila raawwateen doonii US Abraham Lincoln jedhamu irratti miidhaa jabaa dhaqqabsiisuu gaafa jimaataa ibsee ture. Ibsi humni Iraan abdatu kun hamma miidhaa dhaqqabe jedhee waan ibse hin qabu. Garuu dooniin kun haleellaa Iraan naannoo giddugala bahaatti taasisuun itti xiyyeeffatamuu hime. Kana booda ture Ameerikaan waa'ee doonii ishee Iraan oduu sobaa facaasaa jirti jechuun kan himatte. Ajajaan giddugala waraanaa United States eegduun warraaqsa Islaamummaa Iraan amma irra deebiin doonii waraanaa kana mancaasuu hime jedhe. Mee if haa goonu gareen Abraham Lincoln galaana irra daangaa qilleensa irraan olaantummaan itti fufaniiru jedhe. United States humna dabalataa gara galoo galaanaatti ergaa akka jirtu miidiyaalee US gabaasanii haleellaa jalqabaa Iraan irratti gurraandhala 28 2026 raawwataniin Ayatollah Ali Khamenei fi hooggantoota biroo ajjeesaniiru. Gabaasonni garagaraa eegasii akka jedhanitti bakka jiran dursee kan odeeffate tika Ameerikaa CIA dha jedhan. Odeeffannoo kanas gara Israa'elitti dabarsuun haleellaa duraan Ayatollaan ajjeefaman hanga yoonaas hin awwaalamne. Iraanis haaloo bahuu fi biyyoota galoo galaanaa michuu US ta'aniif buufataawwan Ameerikaa keessa buufataan haleeluu itti fufteetti. Iraan waraana keessa osoo jirtu adeemsa
karaa dhoksaan raawwatte jedhameen hooggansa haaraa filatteetti. Hoogganaan olaanaa haaraa Iraan kunis ilma Ayatollah Ali Khamenei fi ga'eessa ganna 56 Mojtaba Khameneidha. Abbaan isaanii ajjeefamanii torbaan booda filataman. Hanga yoonaa ummatatti hin baane bakki jiranis hin beekamu. Guyyoota muraasa dura ibsa isaan miidiyaa biyyattii irratti dubbifameen haloo ba'uuf dhaaddataniiru. Ulaa Hormuz cufamee akka turullee dubbatan. Israa'el akkuma abbaa isaanii irratti tarkaanfii fudhatte hoogganaa haaraa irratti illee akka tarkaanfii fudhattu kakatteetti. Pirezidaant Tiraamp Mojtaba Khamenei filatamuu isaaniin gammachuu hin qaban. Aangoowwan Iraan ammoo isaan filachuu isaanii sirni jiru akka itti fufu ergaa dabarsuuf jechuun xiinxaltuu dubbatu. Filatamuu isaanii deeggartoonni isaanii yoo gammadan kanneen isaan qeeqan immoo kan abbaa caalu dhufe jedhuu isaanii BBC'n afaan Pershiyaa gabaaseera.